هايا بقنا جاندبتن راس ለማጽናናት ብለን ነው እንጂ ደልቶን አይደለም። dhiifama hundaafu jaalanne odoon ta'in yookaan feenii odoon ta'in hangasuu hanga namni dhufuu jenneetuma malee wanniidhaa miti. Tasirbaa qabaanneetii miti. Obboleeyyan keenya kan nurraa du'uudhatti jiru, obboleeyyan keenya kan haala suukanneessaadhaan nurra ajjeefamaa jiru. Kanaafuu ilmaan Oromoodhaa bikka jirtanitti hin callisinaa sagalee walii taha. Obboleeyyan keenya kan Walloodhaa akka maletti nurra ajjeefamaa jiran. Nafxanyaan akka maletti obboleeyyan keenya kan Walloodhaa fixuudhatti jirti. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa hin rafinaa. Dheengadda nafxanyaan Wallagga keessatti nama keenyaan nurraa du'eette sooshaal miidiyaa kanarra iyyuu turte. Hanga Piraayim Ministeeraatitti qabee isinii galaami. So isin hundinuu eega nuti Oromoo taane, eega nuti dhiiga tokko taane, maaliif sagalee waliif hin taane nuti? Maali rakkoon teenya? Bar viidiyoo naannoo Walloodhaatti tahame san sooshaal miidiyaa keenya irratti illee poost godhuu hin dandeenye bar. Yeroo meeqana jalaa kaasan? Yeroo hedduu na jalaa kaasan jechuudha. Hatta tanii laayifiidhaan gadhiisallee hoggasuma na jalaa fuudhan. Hoggas sigalee hoggasuma na jalaa fuudhan. Ammoo viidiyoo takka feesbuuka nama biraati irratti niin arka dilasii miti. Ammoo wanni isaan laalan namootan akkamiitiitu viidiyoo kanaa kana gadhiisaanii beekan jechuudha isaan hundinuu. Sinigalaami. Kanaaf viidiyoo keenya san taatee silaa ummata keenya irra taate san akka namni keenya waan akkanaatiitu nurra gahee, waan akkanaatiitu nama keenya irra gahee jee wal agarsiisuudhaaf waan adda addaatiin sheer walii godhuudhaaf kana wanni godhu isaan daddafaniiti nurratti wal jaaranii viidiyoo keenya san dhaamsan jechuudha. Maaliif gochi isaan obboleeyyan keenya Wallooti irratti godhame sun akka irratti hin beekamneef, akka namni keenya fuudhee riippoortii hin gooneef jechuudha. Kanaaf Oromoon wanni isin godhuu qabdan viidiyoo san fuudhaatii bikka silaa qaama silaa dhimmi wanni sun laallatu fuudhaatii akka ilmaan Tigraay sanitti fuudhaatii riippoortii godhaa tana fuudhaatii. Maaliif isaanuu wanni kuni akka irratti hin beekamne fuudhanii kaasan jechuudha. Wanni isaan achi keessatti jaammaal 8 Oromootiin gallanaal jechaa jiran. 8 Oromootiin gallanaal. Oromoo 8 ajjeefnee jirra. Oromoo 8 ajjeefnee jira. San bira kutaniiti ummata keenya san ajjeesuu bira kutaniiti lafatti tumuu, lafatti cafacafuu hanga lubbuun keessaa baatu godhaa turan jechuudha. San bira kutaniiti makiinaa ka isaan ittiin madhufanillee caccabsan jechuudha. Eheennin gommaa nabbardammoo maftaatechaa turan jechuudha. Gommaa konkolaataa ka makiinaadhaa. Konkolaataa gommaa isaa san kanallee fudhannee deemuudha qabnaa jechaa turan jechuudha. Ummanni kun lubbuu namaa bira kutaniiti waan silaa namni tiraanspoortii silaa konkolaataa namni itti dhufellee hiikachuudhaaf waan san keessa jiran jechuudha. So nuti Oromoon ammallee hirriibarraa hin kaane. Ammallee nuti Oromoon dammaqina qabna jenna malee waa takka dammaqina hin qabnu. Dhugatti silaa nuti Oromoon ummata qalbii qabu silaa taane, ummata Oromoodhaaf yaadu silaa taane nuti hundinuu akkanatti hin teenyu. Hundi keenya warra waliif hin yaanne. Hundinuu banni garraaban nuti hundinuu ni garraaban. Wal garraamisa wannummaa wal dho'isuuf hin jiru bar. Maaliif Walloon qoftiin booya? Eega kan Harargeedhaa hin boonyeef Walloo cina eega hin dhaabbanne, eega Arsiidhaa Walloo cina hin dhaabbanne, eega Jimmaa Walloo cina hin dhaabbanne, eega Oromoon naannoo Shawaadhaa Walloo bira hin dhaabbanne,
namnummaan lamaa fi sadii jechaa ooluun maali faayidaan isaa? maali gaa faayidaan? ummanni laafina keenya kana harka nuti akka oromoodhaatitti oromoo takka taanee wal cinaa dhaabbachuu kana maaltu nu dhoorke? maali qoy dirqama namni naannoo keenyaa sun ministeera ta'eef isa san jecha haqa walloodhaan dhoysuudhaan qaba. yaa akhyaan dhageessittiin ma namni Harargee keessaa prime ministeera ta'ee aangoo guddoo qabaate annan laalchisu si galee maaliif obboleeyyan kiyya kan walloodhaa dhundhumu jiranii wanni ni sagalee isaanii sana dhoysuuf hin jiru jechuudha. dantaa isaatiif biddeena isaatiif hannarratti aangoo kannaniif si galee fedhu shawaa keessaas hattoonni hedduudhaa jira warreen Hacaaluu ajjeese warreen dhiiga obboleeyyan keenyaa ammallee ajjeesaa jiru si galee warreen shawaadhaa kan hin dubbannee jira si galee namni kun nama ganda kiyyaati namni ganda kiyyaa kun otuqamuu hin qabu jee ka'usee dhoysee taa'ufaadhaa jira si galee ka arsiitiis akkasitti jechuudha. kunis akkasitti ammoo bifa kanaayyoo ni deemna jennu taate wal nun baastu jechuudha. nuti wanni nuti qabnu ummata kana majalatti kufnee isaan kanaaf jilbiifannee waan isaan nuun jaan godhuu qofa jechuudha. yoo lakkii wanni kun haanurraa hafu nuti oromoon akka oromoodhaatitti deemuudha qabna. ummanni kunoo warra dantaa isaaniitiif jecha ummata kana jala deemu jiru jennee amannee walillee fudhachiisnee namni keenya bikka adda addaatitti nurraa waa ta'uuf sagalee taanee isa san cinaa dhaabbachuudha qabne jechuudha. soo arraan tana walloo akka walloodhaatitti akka walloon tumamtu akka walloon ajjeefamtu oromoo naannoo kudhaniitiitu irratti walii gale. jaalattuu jibbitu fudhadhu maaliif jennaan isin hundinuu irra walii galtaniiti walloo cinaa dhaabbachaa hin jirtan. annamni tokko kan live ol bahee ijuu fi kana miti. kun imma annama natti hin fakkaatu. kun nama wanniidhaa miti kunnaaf wanniidhaa miti. oromoo hogga jennu akka nafxanyootaatitti sheekotiinis ulamaa'oon hundi isaanii ustaazotatti qaba. hundi isaanii yoo kaatee walloo cinaa dhaabbatte ummanni keenya kun wal jaalataa wal cinaa dhaabbachuu jira yenneeti laalla jechuudha. garuu oromoon cinaa dhaabbachaa hin jirtu walloo cinaa. jaalattuu jibbituu fudhadhu lakki oromoon walloo cinaa dhaabbachuu jirti hitakkata. warreen qubaan lakkaawamu kanneen si galee nuti hafeenu keesha qofaa miti bar keesha qofaan isaan cinaa dhaabbachuudhaa miti wama hundaanu isaan cinaa dhaabbachuudha feena. jeenosaayidiin akka Tigraay keessa gaggeeffamtee san yoo dafee namni keenya fuudhee riippoortii godhe akka faranjiin diroon fayyadamtee waan adda addaatiin gocha silaam Tigraay keessatti hojjetame hunda saatalaayitiidhaan footoo kaastee waa hunda wanni gootee marrajaadhaan akkasitti Itoophiyaa tana adabdu akkas taasisuu danda'uudha qabna. waan akkasiisan akka ummanni Tigraay hojjetee san maaltu hojjechuu nu dhoorka? dirqama warreen miidiyaarra jiranii fi kun isaan kanarratti YouTube isaanii guddifachuudhaaf waan adda addaa irratti hojjechuu qaba jechuudha. dura oromummaadhaatitu dursa. dura nama keetiif yoo dhaabbatte garteemi santu wannidha. kanaafuu ilmaan oromoodhaa hundi keessanuu walloo cinaa dhaabbachaa hin jirtan. walloo cinaa dhaabbachuu jechuun yoo oromoon hundinuu amma walloon naannoo takka naannoon kurneen hafee dhaabbachaa hin jirtan bifa bira. naannoon hafee dhaabbachaa hin jirtan. okay wallaggachi baasi wallagga ifiifuu qofatti dhiibbaa addaati tura deemu jira. naannoon sayileen haftee hoo maal godhuudhatti jirtan? dirqama isiniis akka wallaggaa fi akka walloodhaatitti cafaqamuudhaaf teessan jechuudha. cafaqamuudhaaf teessan maaliif ummata kanarratti xiyyeeffatanii maaliif ummata kanarratti ilkee isaanii qaratanii ja'atti yaada? yoo isin isaan kana cinaa hin dhaabbanne yoo isin akkuma oromoodhaatittuu ummata keenya kanaaf sagalee hin taane yoo isin akkanumatti social media irra tetteessanii kan waan hin jirre qofa sheer gootanii ustaniitu matetteessan taate rakkoo nuutiitu qaba jechuudha. ummanni sun waan danda'u wal cinaa dhaabbachuudhatti jira. walloonis taanaan wallaggaas taanaan waan danda'aniin wal cinaa dhaabbachuudhatti jiran. waan danda'aniin ifirraa ittisuudhatti jiran akka danda'anitti jechuudha. yommuu humniti irra heddummaate du'aa fi reebichaa fi manneen gubamuudhaa fi waan akkanaatiif saaxilaman jechuudha. isin galaami
ammoo nuti gaafa isaa waan akkasiitiif saaxilama ibidda qofa garreetuma aboo walloon akkana ta'uu jirti walloo cinaa haa dhaabbannu miti odoo ibiddi irratti hin qabanne walloo cinaa dhaabbachuu danda'uu qabda qaama kiyya jettee ifitti himtee okay qaama kiyya jettanii ifitti himuu qabdan miidiyaan keenyaas waan isaan irratti ta'e kana oduu qofaan dabarsoo odoon ta'in ripoorti godhuu danda'uu qabdan oduu qofa achirratti dhudhuftanii waa'ee walloo tiraa walloon akkana taatee yettanii haasa'uudhaa miti waan sila achi teessan hojiidhaan agarsiisu akka ummata Tigraay sanitti dabarsuu danda'uu qabdan waa'ee walloo tiraa akka ganaa nuu teessanii nuu haasa'uudhaan hin feenu maaliif namu ija qaba namu gurra qaba waa hunda harka waa hunda madhagaa so kanaaf akka isin miidiyaa gurguddaa kanarra teessanii OMN irra teessanii Keelloo irra teessanii BBS irra teessanii waan hin jirre nuuf gaggabaasan hin feenu wanni nuti feenu gabaastan hojiin hoggaa wanni gootan viidiyoolee san fuudhaatii qaama dhimmi ilaallatutti geessa qaama dhimmi ilaallatutti geessa ummata agarsiisneeti ummata wanni goonaan jeena ummanni arkeeti gama keessan kana dhufa isin gale inumaatu ummataatiitu isinirra waa arkaahu yoo kana feetan okay ammoo wanni isin gootan ilma oromoodhaa kadu ujjiru kamanni irratti guggubachu jiru irratti feetu aktivistii taata feetu profeesara taata irratti teesseen haasayin wanni san fuudhiiti dafiitii ripoorti godhi akka warra Tigraay kanatti irratti hojjechuu danda'uu qabdan ammoo oromoon naannoo kudhanii oromoon naannoo sagalii isintu akka wallaggaanis walloonis ajjeefamtu reebamtu manneen isaanii irratti guggubatu isintu irratti hojjechuudhatti jira isintu sagalee hin ta'iniif isinitu rakkina qaba jechuudha isini maaliif akka oromoodhaatitti hidhatanitti dhaabbachaa hin jirtan akka oromoodhaatitti deemuudhatti hin jirtan akka ummata kanaatitti ummata kutatee miti isiniin kun sigale kana hoggaaniin jiru anis keessaan jiraa beeke oromoo naannoo sagalii tana keessa waa wallaggaa fi walloo hin tahin nuti hangi hooleyyii waa takka illee hidhatiin kuni nuti warra useetuma isaan kanatti useetuma laalu jechuudha sigale gooban dhimii qarshii lamaa fi qarshii sadeen isin wanni irratti agartan sun maallaqa seetanii ustaniin taayina okay nuti wanni feenu isaan kana cina akkamitti dhaabbannaadha akkamitti obboleeyyan keenya kan akkanatti amaarri biqciibsee konkolaataa irraa buusee ajjeesaa kaanis akka fedhanitti uleedhaan tumaa mastawaatii wanniidhaan konkolaataadhaatiif kana kanaas irratti caccabsaa 8 oromootiin gallanaal jechaa sanuu achii dudubbachaa loqota isaanii kaamaaraa sanuu kaafaan jajallaa kana gartanii kanaan dubbatan yoo nuti ammaan tana fuunee viidiyoo san gama kiyyaa yooniin sheer godhee naman arkiniif yooniin dabarsa jee dafaniituma dhufanii ripoortii godhan kuchiisan jechuun irraa sigale namni kunis yoo dhufee niin sheeriin godha jee kuchiisan irraa soo nuti hangan takka dadhaboodha nuti garuu walirratti sheeqa sigale walirratti leenca nuti maali Facebook walii gubuu YouTube walii gubuu kanarratti oromoon nuti professionala garuu diinni hogga waan akkanaa kana nurratti raawwate hogga obboleeyyan keenya walloo kanarratti gocha akkanaa kana raawwate viidiyoon walloo keessatti taate sun viidiyoon obboleeyyan keenya walloo irratti taate sun nam tokkolleen arraan tana sheer godhuu hin danda'u ana akka kiyyatti sheer godhuu hin danda'u ganama hoggulamaan sheer godhe hoggulameenu haasannarraa hoggulameenu sanuu laayiviidhaan gadhiisuu ture laayivii gadhiisee akkuma laayiviirraa bu'etti hoggasuma haasan jechuudha sigale hangan takka nuti kun ummata jaarmayee hin qabne jechuudha oromoon naannoo sagalii isinii kun ummataa miti dantaa keetiif shawarraa obboleessi kee adeerri kee aangoorra taa'e fedhu arsii keessa aangoorra taa'e hattuuwwan fedhu arsii fedhu harargee keessa wanni irra taa'e isin ummata hattuudha ummata faayidaa takka illee hin qabne ummata namnummaan ganda keessanii aangoorra majira jechuudhaan waa hunda dhodhoisee useetuma taa'u isinii kun isinii kanaatiitu ummata hattuudha isin kanaatiitu akka oromoo wallootii fi wallaggaa ajjeefamtu reebamtu manni isaanii irratti guggubatu isin kanaatiitu irratti taa'ee laaluudhatti jira okay warreen miidiyaa irra jiruus likki isaanii tiima aktiivistii keenya balaa qalaa keenya jettanii faarsaan oolina kolkolee kaartoona hunda isin okay
waan oromoodhaa fuudhanii akka ummata Tigraay sanitti riippoortu godhuu qaban. Waan walloodhaa fuudhaati riippoortu godha. Ammallee akka gaariitti irratti hojjechaa hin jirtan. Miidiyaan keenya rakkoodha qabdan ammallee. Dirqama walloo waan qaban hunda isinitti kan nuudhaa miti bar. Ummanni kun isin jecha kana kanatti wanni ta'u jiran. Yoo bar ummanni kun du'atana sodaatee dantaa isaanii beekee akka saba kaaniititti amaaratti galee amaaree majiraachuu ni danda'a bar. Okay? Majiraachuu ni danda'a. Akka walloo qaama kaaniititti qaama amaaratti dhidhiyaatuutitti isaanis aboo du'uu fi kanarra yoo amaara taaneerra teenyee yoo wanni taane ja'anii taa'uu ni danda'an jechuudha. Garuu nuti Oromoodha. Nuti akka Oromoodhaatitti wanni keenya nu kabajamuu ja'aniiti ummanni kun firraa ittisaa du'aa ajjeesuudhaatti jiran jechuudha. Akkasuma wajjin obboleeyyan keenya kawalloodha. Nagayaan naannoo isaaniitti ol deemuu hin dandeenye. Kan dhawame mana hakimaa deemuu hin danda'an. Konkolaataa buusaniiti ajjeesaa jiran ni agartan. Odoo agartanii waan kana hunda itti ilaaluudhaatti jirtan. Mee qoy isinii kun Oromoo naannoo sagalii kun eessa jirtan qoy? Shawaa eessa jirtame? Eessa jirta Shawaa? Warreen qoraan fannifatee sirba baasna jennee jettanii fiidan eessa jirtan? Akka haadha teessanii akka waan numaatu duutii isinirraa dhadhaabbatte abalu voice godha. Abal SMS godha. Tiyyaan funyaan muraadhaa takka faayyaa kiyya rabbee tabuu yaa namitti eenyu maqaan isii? Eenyu namitti funyaan muraadhaa tan wanni takka bocola takka. Akhi amma yeroo kana obboleeyya keenya nurraa du'u jiraati namitti eenyu yaani nurraa gattaa haadha teetiifi miti. Bulguu funyaan muraadhaa nurraa gattaa amma tana yoo hadan deessu taatu obboleeyyan keenyaaf sagalee ta'e. Beerantu nogga quufti akka taatu hin beeytu. Yaafatti bar. Deemiti bishaan finnak yak rabbee tabuuj. Abaluu keenya bollisaa keenya bonni godha. Abaluu keenya void godha jetti. Qoraata. Hay odoo obboleeyyan keenya asii du'a keessa jiranii odoo obboleeyyan keenya asii rakkoo adda addaa keessa jiranii beeran asii ol ka'ee waa'ee wallisaatii fi kana nurratti asu. Wallisaan haadha isaatiif haayimu wallisaan odoo Oromoon asii du'u jirtu waan akkanaatiif hin deema waan akkanaatiif fudhachuudhaa deema jee asii iju. Okay? Wallisaan nuti ni qabna kunoo hadu'e nurraa hacaalu achi hin jiru nuti ummata kana hattuudhatti beena nuti. Abbaa fedhee waato fedhu shawaarraa ta'a fedhu harargeerraa ta'a fedhu arsiirraa ta'a hin beenu nuti. Wallisaan nuti beenu wallisaa hacaalu hundeessaati achi hin jiru. Okay? Hin beenu nuti. Wallisaa isin deddeemtanii kaartoonota isin deddeemtanii kun wallisaadhaa miti nu biratti an akkasittiin fudhadha. Okay? Akkasittiin fudhadha. Ammoo wanni isin deddeemtaniin wallisaa maarreedha. Wallisaa maarree tiyyaa buukii takka sanuu bara. Ganama kana laayivii seentee iyyiti. Kaasi interneetii isii darbu. Deemtee waan saniin obboleeyyan keenya kawallootiif sagaleen taatu. Kubbaayya. Obboleeyyan keenya kawallootiif deem sagalee ta'e. Ummata du'aatii turratti deemuudhaatti jira. Waan adda addaatii turratti deemu jira. Sagalee ta'e yeroo kana ol baatee beeran artiistiidhaa fi sagalee taayettu yaa weelish. Okay? Kanaan waan hin barbaadin namni si beeku hin jiruuti. Yoo kadendeessu taate sagalee ta'e. Sagalee ta'e ummataaf. Bilaashumatti ol baatee artiistii sin beeneef hin iyyin. Obboleeyyan keenya kawallooti kan arraantana konkolaataa buusanii lafatti ajjeesuudhaatti jiran. Lafatti amaarri akka jawweedhaatitti irra deemuudhaatti jiran jechuudha. Isaan saniif maaliif hin taane qoy? Asagalee. Wallagga akka wallaggaatitti kophaatti irra xiyyeeffamee nafxanyoonni waraana isaanii 3,000 ol achi keessa ol naqanii jiran. Achi keessa ol naqanii jiran. Waraanni naannoo Oromiyaadha. Yoo kan qalbii qabaattu taate karaa ummata keetti as deebi. Amma Shimallis Abdiisaadha. Taayyee Dandaadha. Hoolayyiin tun qalamuudhaaf teessan isin. Qalamuudhaaf teessan maaliif jennaan waan nafxanyaan jettu usaatii ilaala. Waan nafxanyaan jettu taa'aatii laala huno ammaan tan akkaataa isaan isin irratti hojjechuudhaa ta'an. Oduma isin Oromoodhaa wajji asii walloltanii ummanni isin qaluudhaa teessi. Maaliif isiniifiifu onagoota isiniin ajachaa jiran. Isin ammoo shaneedhaatiitu waan akkanaa kana godhee onagiitiitu waan akkanaa kana godhee jettanii Oromoo irratti quba dhaabdan. Sigalee namtichi Amaaraa maal isiniin jee? Waan kana kan godhe onag saayihoon qaama nu keessa jiruutiitu waan akkanaa kana hojjatee
qaama mootummaarraa kan ta'eetiitu ummata kana hunda hidhachiisee waan kana godhaa jira malee onagoonni qawwee akkasiisan eessarraa fidanii jechaa jiran dhugaadha. Onagii waan akkasiisan hin godhu. Dhaabni keenya dhaabni adda bilisummaa Oromoodhaa saba tokko irratti xiyyeeffatee waan akkasiisan hin raawwatu. Diinni keenyaa dhibbaan dhibbatti beeka jechuudha waan nuti deemnuuf. Tasfish namtichi appiidhaa fi kana akkanatti wanni godhu babarsiisu waan Oromoon deemtuuf waan Jaalmaaroon deemuuf dhibbaan dhibbatti beeka jechuudha. Nama jechuun nama akkasitti taa'ee hubatu malee kan akka Taayyee Madandaadhaa kan akka Hangaasaa Ibrahim kan akka Mustafaa Jaarraadhaa hooleyyii bulguu tanaa miti waan hin jirre ol baatee albaatu. Okay? Isin ummata qalamuudhaaf ifillee qopheesse jechuudha. Ummata harka keessaniin ablee bitatee mataa jala kaayete harka keessaniin ablee san ifitti riidanii mataa irraa buusuudhaa teessan isinii sun. Warreen amma ol baatanii miidiyaa keessaniin waan adda addaa jettan kan akka Mustafaa Jaarraadhaa warreen Daawud Ibsaadhaan nu hidhamu yittaa sarallen ምናምን ይበልልን warreen jettan isin ifiifuu qalamuudhaaf teessan jechuudha. Wanni Daawud Ibsaati irratti ta'e waan safaaxan seena waanuma Jawaar Mahaammad irratti ta'e sigale Daawud Ibsaa irratti fuulleeffannaan Oromoodhaatti fuulleeffatan jechuudha. Oromoodhaaf deeman Daawud Ibsaatii miti. Daawud Ibsaa nam tokko shakhsii takka garuu ati dogoggortee lakki isaan Daawud Ibsaadhaa hidhuudhaa deemanii Daawud Ibsaadhaatiif deemanii yookaan jettee yookaan usteetuma teessu taate Daawud Ibsaa sun nam meeqa if jalaa qaba nam meeqaatitu isa hordofaa kana laaluu qabda. Daawud Ibsaa jechuun Oromoo miliyoona meeqatti herregama akkuma Jawaar Mahaammad jechuudha. Jawaaris eedota isaa majalaa fuudhan isaas fuudhaniiti hidhan jechuun yaalii ajjechaa waan adda addaa irratti hojjetanii jechuudha. So Daawud Ibsaatis kanuma godhuudhaa deeman jechuudha. Eedota majalaa fuunaan guyyaa kan fuudhaniiti ajjeesan jechuudha. Waan miidiyaan isaatti dabarse Itoophiyaa wanni isaanii hojjete jechuudha. Abiyyiin hojjeta. Kan amrii dabarsu miidiyaa isaati. Miidiyaa isaat kana ripoorti godhuu qabna jechuudha. Gana ammoo Oromoon akka Oromoodhaatitti dammaqe ammallee hin dammayne ammallee hirriibatti jira. Hirriibarraa ka'e waan dandeessuun ammoo wal cinaa dhaabbadhu. Oromoo walloodhaa cinaa dhaabbadha. Viidiyoolee walloo irratti taate san walloo irratti hojjetamte waan silaa isaan irratti hojjetan san fuudhaati ripoorti godha. Nuti wanni godhuu hin dandeenye sheer godhuu hin dandeenye jechuudha. Warreen weebsaayitii qabdan kan peejii keessa weebsaayitiidhaaf waan adda addaati walitti hidhata qabu kan akka gaariitti veerifaayi ta'e fuudhaati ripoorti godha isin. Fuudhaati ripoorti godha ustaniituma hin tattaa'ina. Hin beekne gaa minaalbaat jaartiin teessan Amaaraati. Feetu OMN irra jirta feetu keelloo irra teessa isiniin kun Amaaraa bara ummata kanaati bara. Isiyyuu asirra teessanii afaan Oromootiin nu haasoitan manni keessan keessi Amaara isin beeynaati. Hin beekamtan isin ummanni olii kun hin beekamtan. An dhugaadhaan isinitti hima. Maaliif waldhoo isuun hin barbaachisu. Sababnummaan itti Oromoon hin bilisoomneefu sababnummaan itti qabsoon Oromoodhaatuun if duuba deebiteefu rakkoon takka tane jechuudha. Maaliif isin kanaatiitu mana keessan keessaatiitu Amaara jaartiin Amaara. Isin garuu ol baataniitu Oromoodhaatti afaan Oromoodhaa haasootan manni keessan keessi najise jechuudha. Bikka tana rakkoon Oromoodhaa tana sigalee Amaaraatiitu isin bulcha. Garuu hogga ol baatan assalaamu alaykumiin tan Oromoodhaa waan biraati jechuudha. Tottolfatanii yaadamni. Kana jechuudha. Kanammoo nuti ifaan ifatti ol baanee walitti himuu danda'uudha qabna jechuudha. Aboo ati Amaaraati Amaariin nuun deemuu hin danda'u jennee walitti himuu danda'uudha qabna. Maaliif? Ati Amaara hoggasiin jennu jaartiin ta'e Amaaroinaan ati Amaaroite jechuudha. Fakkeenya Abiyyi ilaala. Abiyyi isin gaa Oromoodha jettaniini ani Amaaraan ja'ani akka isin yaamtanitti yoonii yaame okay Oromoodha jettaniin ilma abbaa gadaati jettaniin jaartiin isaa hoo Amaara jechuudha. Isiidhaatiitu amrii hunda itti kanna. Isiidhaatiitu deema Oromoo hangana ajjeesii jettiin. Asi Oromoo meeqa ajjeesisteeti huccuu aadaa Arsii uffattee deemti. Huccuu aadaa Jimmaa uffattee deemti. Sigale waan akkanaa kana hojjette jechuudha. Amma namitti sun nama waa balleessuun fakkaattu. Nama hamtuu nama yaaduuf kana fakkaattu. Garuu nam meeqa Abiyyi deemtee ajjeesisteeti ifiisiitii huccuu uffattee addaattee namittiin
achi kaatee bikka biraatti waan takka takka goggooti daa'immanii fi kanaafin iskoola jaaraa daa'imman oromoodha achitti ficcisiisaa ka amaaraatiif ammoo iskoola jaartiif waan akkanaatti jira jechuudha kun hundinuu shira nurratti hojjetamaa jiru shira ilmaan oromoo irratti hojjetamaa jiru jechuudha ilmaan oromoodhaa irra bikka hundattuu ajjeefamaa jiran finfinnee tana hunda keessatti manneen oromoodhaa barbaadaniiti suuqa oromoodhaa barbaadaniiti ibiddatti qabsiisaa jiran naannoo hunda bikka hundatti barbaadameeti namni keenya tarkaanfiin irratti fuudhamaa jira garuu ka isaanii giitaaraa fi kiraaraa fi waan adda addaa maazinqoodhaa fi kana fannifachiisaniiti achi akka artiistiidhaatitti yookaan akka warra kubbaa nama taphatu tokkotti atoobisaan horsiisanii finfinnee keessa ol naqan maaliif finfinnee keessa ol naqan manneen kannuudhaafiif deeman manneen kondominiyeemiin finfinnee keessa jaarame sun isaan saniif kan nama jechuudha isaan saniif kan nama keenya wannichi keessatti ajjeesaniif namni keenya baaragee rifatee sodaatee akka finfinnee san gadhiisu akka amaarummaan achi keessatti ol galee Addis Ababa ya amaaraanachi akka jaanii gartaniimi akka nuti odoo naannoo teenya hin xaaharsin naannoo teenya hin qulqulleessin finfinneedhaaf teenyee boonyu jechuudha asii galee harargee keessa taa'eeti odoo asii amaaree harargeedhaa harargee ajjeesu odoo asii harargee qalu odoo asii harargee hidhee mana hidhaatitti ol darbu asii harargee keessa taa'ee finfinneen tan oromiyaati finfinneen tuqamuu qabdu finfinnee wanniidha siin jaa arsii keessa taa'eeti odoo arsii keessa asii obboleessa isaa biraa ajjeesanii odoo asii jaartii isaa biraa waan fedhan goggodhanii finfinneen tan oromiyaati finfinneen tuqamuu dandeessuu siin jaa deemiti dura naannoo teessan clean up godhi hidhadhuuti naannoo teessan ummata si keessa jiru san baasii dura if keessaatti baasiiti finfinneen tiyya jeetii falmadhu si galee odoo naannoo tee keessa wanni adda addaa jiru ummanni odoo si keessa jiru odoo asii humnaan si qabanii si hidhanii waan adda addaa si saamanii wanni ati finfinnee quba dhaabduuf hin jiru finfinnee jechuun seentara magaalaadha si galee magaalaadha kanaaf isaa wanni fedhan oromoo waan ta'e wama silaa oromoo himata hunda baasuudhaaf deeman jechuudha namni keenya achi keessa jiru afaan amaaraa yoo dubbate malee afaan oromoo yoo dubbate hin bahu jechuudha maaliif dirqama jechuudha fakkeenya ijoollee biyya arabaa laala warreen biyya arabaatirraa dhufan afaan oromoodhaa akkanaa ja'aniin dubbatan afaan oromoo akkanaa ja'aniin dubbatan warreen afaan amaaraa hin beekne nama afaan oromoo beekutti irkataniiti san jala deemanii achi kasitti yaa rabbi na baasi nagayaan baafatan jechuudha halkan tokkochi keessan bulan yoo halkan tokko bulan halkan lamadaachi keessan bulu namni keenya maaliif ni sodaata jechuudha so nuti hangan takka ummata gaffageessee hin yaanne jechuudha odoo asii finfinnee keessatti ati afaan oromoodhaa dubbatteef fuudhanii si ajjeesanii wanni ati finfinneen xiyyeettuuf hin jiru rakkoon tun hundinuu rakkoo naannoo teetirraa kaaturraa yoo ati naannoo teessan ummata si keessa jiru san kabajaa itti goote isaan san qulqulleessite isaan san akka isaan ol ja'anii si laalle yoo goote warri finfinneedha nafxanyoonni finfinnee keessaa sun si kabaje jechuudha nafxanyoonni finfinnee keessaa sun oromoo achi keessa jiraasan kabaje jechuudha maaliif ati harargeedhatti akka nafxanyaan harargee ol jettee hin laalle naannoo isii keessatti mataa gaqqabachiisu arsii keessatti akka nama arsiidhaa naannoo arsii keessatti nafxanyaan mataa ol qabattee hin laalle mataa gaqqabachiisu yoo tana irratti waan akkana kanaati irratti hojjettan finfinnee keessatti ati mataa ol qabattee deemuu dandeesse jechuudha si galee yommoo naannoo teessan keessatti waa sodaachaa hogga sukkaraa fi soogidda bituudhaa deemtan finfinnee tana nam 10 fi 15 wal jala deemtan amaara sodaa nam 10 fi 15 yoo wal jala deemtan soogidda bituudhaaf sukkara bituudhaaf zeeta bituudhaaf yoo asii kaatanii wal jala deemtan umrii teessan isaa waluma jala isin jala hataa isin ajjeesaatuma waan fedhan hojjetan jechuudha amma nama isaanii hunda ol naqachuudhaatti jiran nama isaanii hunda baadiyyaa hunda keessa ol fidachuudhaatti jiran Goojjaamii fi Gondar hunda keessa ol fidachuudhaatti jiran namni keenya oromoodhaa Goojjaam nuuf hin jiru Gondar nuuf hin jiru maaliif isin naannoo teessan tana keessa hin baasne ummata kana firoomni hin jiru wan nu waliin waan isaan hojjetan agartanii jirtan waan isaan yaadan agartanii jirtan hidha geessan shira wanni isaan godhan ifaan ifatti nutti himuudhaatti jiran ifaan ifatti Jawaar isaanuu hidhamuu jechaa turanii bara
oduma Jawaar faana achi keessa taa'u oduma Oromoon nuti miliyoona ngono miliyoona 40 miliyoona 50 oduma isiin jettu waan silaasi godhuudhaa deeman ifaan ifatti nutti himanii Jawaaris fuudhanii harka hudduu duubatti hidhanii mana hidhaatitti ol darban jechuudha. Kana teenyee arraan tana boonye jechuudha. Kun hundinuu dadhabina nuti qabnurraa maaliif yookaan dadhabannee nuti harka isinitti kannine yennee harkatti kannanne yookaan ummata keenya kana hidhachiisne hin hidhachiisne yookaan wal jaarree akka ummata akka isaaniititti ummata keenya ka hidhaan majiru kana hidhaarraa hin baafanne duuba nutiin kun ummata akkami qoomii akkami Oromoo akkami nutiin kun hay nutiin kun bar walloota na cinaa dhaabbachuu hin dandeenye bar akka wallootitti Oromoo walloo bebbeekamne akka isaaniitti as bahuu hin dandeenye akka wallaggaatitti wallaggaataane as bahuu hin dandeenye nutiin kun ummata booyurraa Oromoo naannoo sagaliif hin jettu tuni ummata harka mataarra kaayatee booyu ummata faayidaa takka hin qabne ummata kanaafillee sagalee ta'uu hin dandeenye ummata isaan kanaafillee gargaarsaa fi kanallee godhuu hin dandeenye barboo nutiin kun ummata isaan kanaafillee laalaa takka hin qabne barboo nutiin kun okay kana jechuudha arra yaman keessa ummata keenya kabooyu biyya namaatittillee isaani kabooyu isaani kamanni hundinuu irratti wanni ta'u Somaaleen otu qabaa hin jirtu Somaaleen nuti araba yetteeti deemti sigale amaaraa fi arabni akka tokko amaaraa fi arabni akka tokko arab jennaan sidhiisan jechuudha. Keenya kuni jiraa waan ta'eef akkaataatti jijjiraatu waan hin beekneef nuti Oromoodhaa sinja akka waan biyya qabu akka waan wanni qabu yaa akhi ahna muslim jechuudha ana arab yoo jetteen arabni sidhiisa okay arabaa fi amaaree akka tokko arabni nuti ani muslima yoo kan jettuun taate hin beeku nisi yommuu ani araba yoo jetteen khalaas sidhiisa jechuudha sidhiisa maaliif ani araba jennaan wannummaan isaanii kun haa guddatu fedhan maqaan isaanii kun akka ballatu fedhan sigale kana fedhan jechuudha maaliif ummanni kun ummata kijibaan jijjiraatu jechuudha akka Oromoodhaatitti an dhugaa dubbadheetiin jiraadha sinja Oromoo hin jirtu dhugaan addunyaadha dhugaa wanni jaamaa hin jirtu addunyaan kijibaan kan jaaramte okay yoo ka dhugaadhaaf ka deemtu taate ani Oromoodha jeeti Oromoodhaaf yaadi shira irratti hin yaadin kan ammoo Oromoo irratti waa yaadu mataa keessa dhee wanni guddoon isin tarkaanfii irratti fudhachuu qabdan nama Oromoodhaa tahee kan Oromoo irratti hojjetu kan diina keessa dhaabbate Oromoo irratti shira yaadu warra saaniiti irraa eegal isa odoon tahin warra saaniiti irraa eegal warra saanii miila jalaa fuudhi achi booda ifi isaatiif odoo hin jaalanne qaceela jechuudha odoo hin jaalanne qaceela maaliif waan isa arkachuu hin dandeenye faamilii isaati irraa eegalta obboleessa irraa eegalta eesuma irraa eegalta feeruu haadhataa miti haadhuma irraa eegalta isiidha kadhale yookaan majallaa akkasiisan isii dhale isii irraa eegali haadha isaati mookam isii irraa eegali haadha isaati jecha if duuba deebi'a jechuudha haadha isaati jecha Oromoo irratti shira godhuu dhaaba jechuudha haadha isaati jecha Oromoo ajjeesisiisuu dhaaba jechuudha kana yoo gootanoo maaltu gaaja ilaa yoo miqa isin akkanatti Oromoo taatanii nuti Oromoo dheecha diina jala fiidan diinni garuu nun beekuu bar diinni nun gaallaa nun jaabar qaafadhaa kaaboo isin keessattuu nuti Oromoo dhogga jettan warreen biltsiginnaa keessa jirtu warreen bikka feete jirtu yaa akhi yoo hojjettee jiraachuu hin dandeenye yoo garaa keetii jecha ilma Oromoo irratti shira hojjettu haadha Oromoo irratti shira kan hojjettu taate ati dhugatti hin jirtuuti tu yaa akhi ammoo dura naannoo teessan xaarsi naannoo teessan qulqulleessi nama naannoo isaa san qulqulleessiitu Finfinneen tiyyaa amaarri Finfinnee nurraa fudhachuudhaaf deemti Finfinnee sirraa fudhachuudhaaf miti odoo ati kanattiif gartuuti sijjeesuudhatti jiran odoo nuti kanatti agaruuti obboleeyyan keenya kawalloodha naannoo isaanii keessa dabruu dadhabanii konkolaataa irraa buusanii odoo nuti agarru akkanatti nurraa ajjeesuudhatti jiran jechuudha kun hundinuu nuutiitu irratti dhiise walloon akka wallootti fittiin callisne walloo akka wallootitti ifirratti duudhatti jira walloon akka walloodhaatitti ifirraa ittisuudhatti jira nuti ifirraa ittisuu sanuu hin dandeenye bara nuti ummata ifiifuu du'a ummata TV ilaaleetuma
wanni jo garteemi harka fudhateetuma useetuma taa warra hogga TV harka kala cal jo kana ta'uu hin qabnu walloon akka walloodhaatitti deemuu danda'uu qabna akka walloodhaatitti firraa ittisuu danda'uu qabna akka walloodhaatitti walloo taanee deemuu danda'uu qabna akka wallaggaatitti wallagga taanee deemuu danda'uu qabna yommuu akkuma harargeedhaatitti yookaan akka shawaadhaa akka arsiidhaatiif akka oromoo jimmaa akka oromoo naannoo sagalii kanatti shiitaa fi gurdiidhaa fi kana kaayannee yookaan deemnu taate kuni faayidaan hin jiru jechuudha kuni gabrummaa majalatti kufuu jaamti fittiimi kana dantaaqeetii bartii eenyu aktiivistiin keetii fi artiistii kee wanni ta'eeti maayikii qabatee iyyi malee maal nu godhe nuti maayikii qabatee iyyuun qawwee nu dha'uu hin jaamu okay warra qawwee dha'uu beeku cinaa dhaabbadhu warra yoo maayikiin illee qabate maayikiin isaa sun dalagu maayikiin isaa sun hojiirra oolu kan akka jaalmaaroo kana cinaa dhaabbadhu okay kanneen asii warreen woman jirarraa haasawaa oolu kana cinaa hin dhaabbannu nuti kana nu ga'ee jira dhaabbatta taanaan dhaaba kee cinaa dhaabbadhu dhaabni tokkichaan qabdu dhaaba adda bilisummaa oromoo cinaa dhaabbadhu amma rakkoon waliifillee wanni godhaa jirti nu galchaa jirti rakkoo teenya arraan tana wal bira teenyee waliifillee wanni ta'uu dandeenya jechuudha walittillee baafannee haasa'uu dandeenya ammoo rakkoo xixiqqoo qabnu san firaachi dhiibuu danda'uu qabna ummata jala deemuu dhaabu oromoon amma akka dur hin jirtu warreen oromoo dhiisee diina jala deemaa waan oromoon jettu diinaaf geessu isa san odoon tahin warra isaaniitirraa eegal warra isaaniitirraa gartanii sanumarraa eegaluu danda'uu qabda maaliif inni sunu yoo halaala dhaabbatee waa kanneen malee diina keessa dhaabbatee diinatti dhaqee achi waa kannuufi hin danda'u maaliif eemraasu oromoo siloona inni daloo jaanii achumatti jeesan jechuu hogga informationaa fi kana irraa fudhatan achumatti jeesan fakkeenya akkuma ammaan tana eenyu maqaan isaa Shimallis Abdisaatii fi kana wanni godhan jechuudha waan isaan dalaganii fi kana isaanirraa eegalamuudha qabaa jaan maaliif amma isaan kana oduma isaaniif dhagahanii ajjeesuudha ta'an jechuudha fakkeenya namni viidiyoo kana hin arkin hin jiru viidiyoo tana isin hundaatitu arge kuno አብዛኛዎችነትን ጣይር የደበት kana dhageeffadha warreen dhageeffatin የፈለኩት ከጀርባ ህዋት አለ ኦነግ ሸኔ አለ እየተባለ የሚሰጠው ስያሜ ያሰት ነው ፈጻሚው ራሱ ወደ ብልጽግና ነው ጎበዝ የሚያነሳው ጥያቄ ከዚህ ጋር ግያዝ ይመስለኛል warreen waan kana kanu ohodeedoo kanu ummata biltsiginnaadha warreen nu keessa hojjetu isaanii jechaa jira ስለዚህ ከነሱ ነፃነትን ወይንም ማርነትን መጠበቅ በጣም ከንቱነት ነው ስለዚህ ህዋት በፊት ለምክንያት ሆኖ ሲቀርብ ነበር አሁን ህዋት ሙሉ በሙሉ አቅም ያልባ ሆኗል ኦነግ ሸኔ የሚል ስያሜ የሰጡት ኦነግ ሸኔ የወዴድ ብልጽግና የወታደራዊ ክንፍ ነው amma በርካታ መስራች amma sila ummanni oromoodhaa kun ummatan wajjiin qabsaa'ee diina sila wayyaaneedhaa san wajji cabseeti kanaafu ummata kana kabajuudha qabnaa kanaaf ummata kana ifitti as dhiyeessuudha qabnaa ja'anii sila itti yaadanii calja'uu qaban bookam garuu diina waan ta'eef oromoo tanaas akkamitti dhabamsiisnaadha oromoon diinan wajji cabsite deebinee oromoo tana pilaan biin waan isaan ta'eef pilaan een Tigree waan taate plan A Tigree san hanga ta'eefuu laaffisnee jirra plan B'dha isaan kana akkamitti dhabamsiisnaadha ammaan tana kana godhuudhaaf hooleyyii ifitti as qabanii jiran kan akka Shimallis Addisuu Araggaadha Taayyeen Madanda'aadha Haayiluu Minaamin ummata jaan kana hooleyyii tana if jalatti as qabanii jiran isaan kun akka nu arrabsan amma nu keessa achi bahanii jiran garuu isaan ifitti ablee qarachaa jiran jechuudha diinni ifaan ifatti itti himuudhatti jira maqaa isaanii yaameeti namtichi kun itti himuudhatti jira Shimallisiis yaama garuu shawaayyeen waan if dhageessu se'u barummanni kun hoolaadha bar an dhugaa rabbi bar keessattuu ummata keenya ka shawaadhaa kana gaafa hacaaluu ajjeesisanii odoo dhiiga hacaaluudhaa hin baasin siidaadhaan naannoon saniin ajaa'ibee irraa ka'e ummata kana
maaliif ummata faayidaa hin qabne ta'uu isaanii achirratti hin quufe jechuudha annarra laalina awwaan waa isin qabdanii isin jaa ummata keenya kachawaadha maaliif ummata faayidaa takka illee hin qabne waan taataniif ummata bulguu waan taataniif ummata hacaaluu ajjeesee hacaaluu nyaachisee asii caalaa bultumee faarsaa ture bar jimma taatu akka jimmaatitti hin jirtu kanneen maaliif jennaan ummata gaafa maamma seeysan iyyaa ture hacaaluu weenyu caalaadhaati tunurraa wanni godhaa ture jettee asii booyaa turte jechuudha arra caalaa bultumee biltsiginnaa tahee abiyyitti dammaramnaani caalaa goota godhatti arraan tana jimma akka jimmaatitti hoolayyiin tun arraan tana idda abbaa jifaar caalaa bultumeedhaati nugusa godhattee silaa siidaan bikka abbaa jifaar san ka'ee silaa caalaa bultumee bikka abbaa mamma jifaar san taa'eefi gammachuu isaaniiti jechuu hoolayyiilee mamma jimmaatan jechuudha hunda odoon ta'in warreen biltsiginnaa kana keessa jiraniif hin jaa akkasitti fudhaa dhageeffadhaa shimallis yaameeti waan inni qabu waan isaan qaban hunda jaan laala ለምሳሌ ከማል ገልቹን ስንወስድ እኮ በግልጽ ተናግሯል dhageeffadhaa በወዴድ ብልጽግና አመራር ውስጥ ያሉ አካላት ኦነግ ሸኔን እንደሚደግፉት እኮ እሱ ተናግሯል ራሱ እንግዲህ በዛ በሰዓቱ በነበረበት ሰዓት የወዴድ የኦሮሞ ብልጽግና ወይም የወዴድ amma kamaal galchuudha gaafni inni akkana jee gaafa arsiin goota keenya maarree keenya tokkicha keenya nurraan tuqina qabsaawaa keenya jettee iyyuu turte gogaa jala qabattee deemuu turte akka hogganaatitti gaafa isaan maallaqaa fi kana irraa baasanii qabsoo Jawaar fidee fi kun waan itti mul'anneef isa kana malee kamaal galchuu malee waan itti mul'anne live irra jira laabura gaafa isaan kun goota keenyaa jaanii deemuu ni turan gaafa isaan kun goota keenyaa akkana keenyaa maarree keenyaa jaanii deemuu ni turan gartaniimi aboo tattaa ambar zaayirmaan timuu ture aboo namticha kun hattuudha namticha OMN irratti TV banee alaabaa hunda jijjiiree asii qabsoo Jawaar tanatti hinaafee waan adda addaa godhaa ture nurraa gattattaa yennaatu way dhageen iree hanga inni if keessaachi bahee gogaa isaa san gogaa waraabee isaa isaan agarsiisu isaan goota keenya jaaniituma yaamaa turan jechuudha sigale kanaafin bar isaan kun xabiyaa amaaraa qabanii jeetumaan isinitti himaan arsiin xabiyaa amaaraa qabdi maaliif amaarinis waan isa hanga wanni isaanii kun namni isaanii kun gogaa birootiin itti as bahu dafaniin arkan ifaarsan jechuudha akkas jechuudha amma kamaal isa kan Jawaaritti shira hojjate isa kan waan oromoodhaa iccitii oromoodhaatiif kana hunda miidiyaa oromoo irratti baasuu dhiise miidiyaa nafxanyaati irratti baase jechuudha maaliif hunoo namtichinuu je'ee jirare kana asirratti wanni wal dho'isuuf hin jiru okay wanni wal dho'isuuf sila ganamaan nama badaa keessan badaa dheettanii tiimtanii arra wanni kun hundinuu onurratti raawwatamu jechuudha hin raawwatamu arra wanni kun hundinuu Jawaar irratti raawwatamu jechuudha dhugaan jirtu tana fittiimi balaa qalaa'if jalattiin deemtanii faarsitanii maallaqa hundarraa baastanii hajji hunda goosistanii waa eenyu gaafattarre amma kunoo kamaal galchuu mukkoo biroo nabbarre jaaniin amma immoo kamaal galchuu afaan silaachirratti haaseessaniin ablee qaranii fi isaanis qaluudhaaf kaayanii fi jira jechuu kunoo kaayanii fi jiran qalamuudhaaf deemaniis hoolaan maashinni udaan darbu sun qalamuudhaaf deema kunoo dhageeffadhaa abbaan feete aarse abbaan feete yoo aarteef ansirran kaanne maaliif tana jechuu kiyyatti waan takkallee wanni anna dhageemaan jiru maaliif atu odoo beetuu dhodhokachaanii turte dhoyifachaa turte waan takkallee an wanni dhaamiti jechuudha wooma isin qabdanii isin jaan abbaa feesanuu taatanuu kun an zaayirumaan isinitti mare ብልጽግና የጸጥታ ኃይል ኃላፊ ነው የነበረው እሱ በግልጽ የተናገረው መረጃ ነው በተመሳሳይ ደግሞ ተከታታይ የሆኑ መረጃዎች አሉ ምን ወደ ይፈታ ተከታታይ የሆኑ መረጃዎች ፓተርን ስንሰራለች ፈጻሚ ሙሉ በሙሉ የወዴድ ብልጽግና ይሄንን ግን የወታደራዊ ክንፉ ነው ለሽን ያመጣው ለዛ ዓላማ ነው ይሄ ለፖለቲካ ሀሁ ለማያውቁ ሰዎች ሊያጃጅ ይችላል እንጂ ፈጻሚው መንግስት ነው ያ ነምኑማ ዋን ከነ ጎዴ ነምኑማን rakkoon tun hundinuu akka raawwatamtu taasise namnummaan qaama shaneedhaa kanaa hidhachiise qaama silaa mootummaadhaa kan waliin hojjetu jechaa jira jechuudha isin galaame kana jechuudha maaliif shaneen waa takkallee godhuu hin dandeessu yaan akka yaada nafxanyaatitti shaneen waa takkallee hin dandeessu leenjiillee hin qabdu shaneen ammoo leenjii miti
isaan kanaa leenjisuu dandeesse jechuudha. Waraanni jaalmaaroodhaa bar jidduu kanatti biltsiginnaanis kasaasa leenjisee jaalmaaroonis akkasitti leenjisee ibidda jidduudhaan utaalaa turan bar kan biltsiginnaadha ibiddaan gugubachaa turee bar garuu ka jaalmaaroodha akorbaattiidhaan akka wanni dhaatitti ibidda kana keessaa bahaa ture jechuudha. Sigalee viidiyoo sun jirtitti deemaa ilaalaa mallee deemaati ilaala gaafa san nafxanyaan waa takka illee quba hin qabdu. Waraana biltsiginnaati waraana oromiyaati jetteetuma cal jettee irra kutte jechuudha. Sigalee ammoo waraanni jaalmaaroodha waa hundaanuu isaan caalee argamee jira. Itti fufaatii haadha geeffadha. ለምሳሌ የኦሮሚያ መንግስት እንደዚህ ይሄ መረጃ እንዳይዘግብ ማድረጉ እኮ የፈጸመውን ወንጀል የተከላከለ ነው። ኦቢኤን በክልል ውስጥ የሚፈጸመውን ወንጀል የዘር ማጥፋት ወንጀል waan kana wannummaan mootummaan oromiyaa wanni kun akka inni hin gabaafamne godheef akka inni ifatti hin baane godheef waan kana isaatiitu godhee na'am isaatu godheere waboon hin goone nafxanyaan hoggoggaa ragaa sii baati sigalee nafxanyaan ragaa sii baati kan diina sitti ta'u nama keeti bara kan diina sitti ta'u nama keeti kanaafuu nama kee kan diinaaf hojjetu kana obboleessa kee taamiti summii nyaachisiiti kuchiis diina waan ta'eef sigalee akka ummata Tigraay kanatti goobana if keessaa baasi kuchiis if keessa wama fedhee ta'u taanaan kuchiis maaliif sun bu'aa siif hin qabu yoo deebi'ellee si belleessa waan ta'eef kanaaf nafxanyoonni haa galatooman waan tana ifaan ifatti nu as baasuu irratti jechuudha. Waan kana shaneedhaa miti waan kana kan hojjate qaama mootummaati jedhanii ifuma isaaniitii ragaa ifirratti bahu haa galatooman. Oromoon ammoo dammaqi dhaaba kee cinaa dhaabbadhu hidhadhu. መዘገብ ያልፈለገው እኮ ፈጻሚዎች የዛው መንግስት የክልሉ መስተዳድር ኃላፊ ስለሆኑ እኮ ነው። የሽመልስ አብዲሳን ንግግር ስንወስድ የተፈናቀሉና በግድያ መለጡ ሰዎች ንግግር ስንወስድ እነዚህን ፓተርን ስንሰራላቸው ፈጻሚው መንግስት ነው፣ የወዴድ ብልጽግና ነው። ስለዚህ ከወዴድ ብልጽግና ነፃነትና አርነትን መጠበቅ ወይም የወዴድ ብልጽግና እችን ሀገር ይመራታል አሁን ያሉት የወዴድ አመራሮች ይመሯታል ብሎ ማሰብ በቃ በዳዋ ውስጥ ያለ በዳዋ የተበላ ተስፋ ነው። እነዚህ ሰዎች ለማስወገድ ከፍተኛ የሆነ ህብረ ብሔራዊ ጥምረት ያስፈልጋል ብዬ ነው የማምነው። አዎ እነሱን ለማስወገድ ነው። አመጋ ኢሳን ከነ ደበምሲሱዳፍ ጃርሜ ጀባ tokko nu feesisa kan akka shimallisii fi kan akka silaa ummata kana dhabamsiisuudhaaf jaarmee jabaa tokko nu feesisaa jechaa jira. Maaliif qaluudhaaf waan shimallis jee amma dura ni yaadatan ummanni katabateeti ol kaayata sigalee sabranaachuwal waan jaamuu jira bar waan inni amma dura jee jira waan adda addaa jaanii jiran sigalee ummanni keenya keessattuu ummanni nafxanyoota kanaa wajjin madeemu kuni waa nyaachuu malee waa seef godhuu hin beekan sigalee udaanuu malee akkaataa itti wanni jaan akkaataa itti udaanan hin beekan ummata akkanaati jechuudha. So wanni isin gootan Oromoon akka Oromoodhaatitti dhaaba kee cinaa dhaabbadhu ammallee sitti nima dhaaba kee cinaa dhaabbadhu walloo cinaa dhaabbadhu walloo qobatti bineensaaf hin kannina. Oromoon naannoo sagalii hoggaan isiniin jiru Wallagga qobatti rakkoo addaatiitu irratti deemuudhaatti jira ifittisuudhaatti jira Wallagga walloonis akkasitti isin Oromoon naannoo saylanii warreen gurdii kaayatanii deemtan kun gurdi labaashoochi yookaanum taakkoo labaashoochiin kuni warreen gurdii fi fooxaa fannifattanii deemtan kuni warreen waa takka illee hin qabne kuni isaan kana cinaa dhaabbadha. Miidiyaan faayidaa hin qabu. Miidiyaan oduudhaa fi kana ittiin fayyadama. Gabaasaa fi kana waliif daddabarsa. Waan silaa godhamuu qaba godha. Ummanni tana godhuudhaaf hin dhaqqaban. Ifittisuudhaatti jiran. Ifirraa eeguudhaatti jiran. Nuti immoo isaan kana cinaa dhaabbachuu danda'uudha qabna. Warreen gurdi labaashootiin Oromoon naannoo wasagaliitun gartaniimi naannoon sayileen haftan gurdi labaashootiin waan kana irratti hojjedha. Waan walloon godheen walloo kiyyan jeen waan atin godhin hin jechuudha. Waan Wallagga godhennaa hin je'in hojjedhuuti agarsiisi. Cinaa dhaabbadhu. Afaan gogogaa keesha wanni dhaatiin qawaa takka illee hin godhin abaluu kiyyechaa hin oolin. Okay dhaabaanurraa
beerran asirraa kitaaba dubbisuu hin beene ta suuraa jaalmaaroodhaatii fi suuraa Jawaar Mahaammadiin tiktookii fi balaaqaraa kanarraayis harma keessa lullultan gad dhaabbadhu sin jannaatis fasaam dhaabbadhu gad nurraa amma yeroo ati tiktook irratti teessee harma kee kana nu lullultuu miti hin barbaannu waa takka illee sirraa attaas falligiinim waa takka illee hin barbaannu dandeessa taanaan maallaqaan ummata keenya ka'uun walloo kana cinaa dhaabbadhu dandeessa taanaan maallaqaan waboo cinaa dhaabbadhu dandeessa taanaan akka shamarran walloodhaatitti kan harma kee kana hin lulle kan tiktookii fi balaaqaraa irra baatee miila kee kana miila ifiifuu miilatti hin jirre kana miila ifiifuu mudhitti hin jirre kana kan asirraa nutti hin lullulle obboleeyyan keenya ka walloo kana cinaa dhaabbadhu adeeminsi keessan sossooyinsi keessan akka shamarran wallootii fi wallaggaa ta'uudha qaba beerran naannoo 10 kun gartaniimi isin beerran naannoo 10 kun dhiirti teessanis waan akka takkaa waan taataniif isinii kun shamara keessaniif dhiira teessan namni adda baasu waan hin beekneef isinii kun akka shamarran walloo shamarran wallaggaa dhiira wallaggaa tanatti takka taatanii waan gootan isaan kanarraa koppii gootanii deemuu danda'uudha qabdan suuraa jaalmaarootii fi suuraa juharii fi kanaan ummata shawwaduun አይቻልም አብቅቷል እንደዚህ አይነት ነገር ሲገለ ከታባው ዱብሱን ቤቱ በር ከታባውን ቢተቱ በር ከታባው በር ወኒ ጎዱን ቤቱ በር ወኒ ሱራዳ ወኒ ታቱ ፍንጅሩ ቀብሶ አከ ኢሳን ከናዲት ጎዲ ሆቱ ኢሳን ከነት ኢዳሚ ደበለሚ ሆቱ ኢሳን ከነት ጆኻን ካን ነፍጠኛ ደሲን ጀናቲ ሲገለ ነፍጠኞኒ ዋን አዳ ሆጀቹ ዳት ይረን dhageeffadhu ablee shimalliisiif qalamuudhatti jirtu ablee kamaaliif qalamuudhatti jirtu onni jee hod dhageeffadhu ሴራና ቸንኮል አላቸው ብዬ አላምንም። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ድርጊቱ የሚፈጸመው በኦህዴድ ብልጽግና አመራር ነው። ይሄ ሊሰመርበት ይገባል። የጋራ ሀሳብ አላችሁ የሚለው የተለያዩ ፓርቲዎች ህብረት ፈጥረን ወይም ጥምረት ፈጥረን ይህንን መግለጫ ልንሰጥ ተሰልፈናል። ምክንያቱም ሀገራዊና ህዝባዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ የጋራ አጀንዳ አለን። በማዕከላችን የምንከተላቸው አይዲዮሎጂዎች ሊለያዩ ይችላሉ። ሀገራዊ በሆነ ጉዳይ ላይ ግን አንድ ነን፣ ህዝባዊ በሆነ ጉዳይ ላይ አንድ ነን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥምረቶች ቀድሞ መፈጸም ነበረባቸው። በተለያዩ ምክንያቶች ሊፈጸሙ አልቻሉም። ከዚህ በኋላ ግን ጊዜው አልረፈደም። አሁንም ከፍተኛ የሆነ ጥምረትና ውህደት እየፈጠርናት እየተናበብን መስራት አለብን የሚል ጽኑ እምነት አለ እንደ ባልደራስ። ስለዚህ የጋራ ሀሳብ አከ ባልደራስ ሰኒቲ አከ ፓርቲ እስክንድር ነጋ ሰኒቲ ፉለራ ወልቤኔ ፉለ ኬኛራ ወልዱቢስኔ والجارة إجارة سخينة تقطه وهند هو جنة أكسد ديمو دن دورة قمنا دينا خينة أكسد تفرا اتسو دن دورة قمنا تقطه هداتي تنراوني سبب مني خنو ومني خيسة تواتك اللي هم بين خنو أكنت والجارة وبليان خينة نور أجيسو نتيرا نوتي أورمو مليان نميك فينجا تتوني مال تو والجالة ديمو نور كي كوي مالي كوي ركون تينيا rakkoon maali koy bar video arrantana wallo keessatti godhame wallo obboleeyyan keenya ajjeesan san bar ani bar akka nam tokkootitti Facebook irratti share godhuun danda'u bar share goonaan hoggasu hucciisan jechuudha nam tokko share godhuun danda'u warreen minaalbaat Facebook ati xiqqaa qabu yoo taate malee ani akka naajee share godhuun danda'u hoggas khaasan kanallee madadhabne jechuudha ዩኒቲ ተነለ መመደደብነ ገሩ ዩቲዩብ ኢሳኒትለ እረት ጉጉቡ እንደንደኝ ነው ተራንተና ዋተከለ እንደንደኝቹ ገሩ ኢሳን ከጆሌ ቴኛ ሄዱ ዱፈኒ ጉጉባን አማ ኻስሊዳ አትየሮ ሄዱ ረጉባን ጀቹ ኻስሊዳ የሮ ሄዱ ረጉባን ነምኒ ኸኛ ተነራህለ በረቴ አስሊም ባለጌዳ አስሊም በነማ አረብሳ አስሊም ማል ሲአረብሳ ለካ ነምኒ ኩን ኦሮሞ ዳብ ሰገሌ ተውጅራቲ ሆለይ ጆሌ ተኛ ታረርጌ ተተካ ነመሲ ዲብ ሰገሌ ታጤም ቤን ኡመተ ጩማ ኡመተ ቡልጉ ነማ ኢሳኒ ሰገሌ ታጤም ቤን አካረርጌ ዳቲ ታረርጌ ታጤ ዴቡ ይምቤን ኢሳን ከናፎ በለየን ከኛ ካረርጌ ከረከተ ከና ሁንዳቡ ሰገሌ ተውደ ጅሬቹ አረምጫን ኩን አስሊ አንዛይረን ስንቲ ማባቤቴ መታ ገዳ ቢቲ ቤት ወኒቴ ቤቱ አሪ ቤቱ ዲስ አንዛይረን ስንቲ ማት እንጅርተን ሲገለ ገልሞ ሰንስላራን ተን አስሊን ሰገሌ ተውፊ ባቴ አካረር ጌቲ ዲንጁር የለም እንጅሩ ቃተ ስላ ሚሊ ሱኑ ራቁቴ ዱገቲ ስላማ አስሊን አቺ ጅራቴ ሚሊ ኸዱራሱን ኢራሂ ሙረሙ ገልሞራ
miilli kaduraa sun irraa muramu garuu namni keenya Harargee dansii godhu harma lulu they are number 1 TikTok keessa utaalu they are number 1 yaa akhi ummatuma akkam manni kunsa anzaarin isin Harargeen amaaraa bar amaaraa moonaachuu dhuwaqu nuti oromoodha hin jeena isin amaaraati maaliif jennaan isin amaarlee amaara asliisanii amaara firratti nyaatu gartanii amaara huccuu firratti nyaatu xabii amaaraa qabdan ummata wal cinaa dhaabbachuu hin beene isin ummata obboleessa keessan kan yeroo meeqa achitti dhukkubsatee yeroo meeqa achi odoo ciisu miilli isaa kan nagee achitti irraa muramee miilli lammadaa irraa muramuudhaaf akka timiraatitti irratti mushmushe sanillee teessanii eeguu turtan sila arra mucaan kun achi keessa majjiraachuu baate miilli isaa achumatti irraa kuta jechuudha tokko cinaa dhaabbatu hin jiru tokko bira dhaabbatu hin jiru shamarran keenyatti illee qabi bulguu taljiilee faayidaa takka hin qabdu faayiduma takka hin qabdu shamarran Harargeedha garuu daansii luluudhaaf shaggooyyee godhu akkaneetti daakiyyeen nama kee cinaa dhaabbadhu qaanyiin hin jiru baramma yeroo tana bar qaanyiin hin jiru bara zaaliin sitti himaa bara qaanyiin hin jiru nama kee cinaa dhaabbadhu unity akka shamarran keenya ka arsii kan qabaadha akka ijoollee teenya ta arsii kanatti wal jala deemuu hin beektu Harargeen amaarrituun isin amaaraati amaarrotiin Harargeedha girsoonni Harargeedha nafxanyoonni Harargootaa kuni warreen loqoda Harargee dubbattu suni minaalbaat yoo gosannaan gosti isaas wallee achi keessa hin jiraatini gosa wallee gaafataniiti galmoo ati gosatamii wanni kanaatu ni jirti Harargee keessa hedduu jira sigale gosa faa gaafatanii yoo gosti isaa achi keessa xiqqoo taatu taate duudetti wanni toofaadhaatitu jira waa hedduudha jira Harargeen tun amaara waan taateef xabi'a akkanaa tana qabdi waan akkanaa tana qabdan isin sila akka Harargeetitti namni kun nama keenya nama oromummaa dhiisaame isin oromummaa hin qabdanii bar namni kun nama Harargeeti akka Harargeetitti mee nama kana cinaa haa dhaabbannu jettanii wahii sila cinaa dhaabbachuu qabdan garuu odoo isin hoolayyiin tun achi keessa jirtaniiti asliin onnee sabaa mucaa kanaa sagalee ta'e yeroo 2-3 afraffaa kunoo kaleessa isinirratti seene jechuudha barboo isin bar ummata barboo aslii keenya galatoomii hin je'inii barboo ummata du'aadha barboo isin ummata kaayiroo keessa yeroo reefki ummata asii wayii nu dheejeetti maanti maddarra kaayidee ciisuu barboo isin na altulla aleikum ummata faayida takka hin qabne ummata du'aadha isin anzaarin isin abbaan feete dhiisi kun Harargeedhaa miti kun Somaaleedha naan jee Somaaleedhaatiitu isin caala yesaam Somaaleedha afaan keessaniin beeka malee Somaaleedhaatiitu isin caala Somaaleen garuu unity qabdi Somaaleen akkaataa itti wal jala deeman beeti akka keessan kanatti godatti hin deemtu isin faayida takka hin qabdan bikka hundattuu faayida takka hin qabdu Harargeen amaara isiniiti amaarallee hin geessan garuu ijoolleen arsiidhaatuun hedduu nama wanni gooti boosisti jechuudha galatoomaa boo isin ijoollee teenya taa arsiidha wallahi jiraadha bikka hundattuu hujiin teessan hujii gaariidha hujii gaarii gandummaa dhaamiti antanii ilaalu gandummaa qabaattu ilmaatu tokkummaa qabaattee gandummaadhaan illee deemte waan gaariidhaan ansiin jaa siigalee unity qabaachuun teessan tokkummaa qabaachuun keessan akka namni keessa yoo tokko rakkate wal cinaa teessanii wal cinaa dhaabbatanii waa walii godhuun keessan dhugatti hedduu nama boonsitan garuu Harargeen hoolayyiin tuni warreen jimaa hogga qamu asirra ifiyaasuu kuni ummanni faayidaa hin qabne kun namarraa illee waalaalee waan takkallee hin baratu barboo ummata faayidaa hin qabne bar ummata bar obboleessa isaanii bar miila odoo inni nagayaan deemu miila tokko achitti raamuree miila lammadaatillee irraa amuruudhaaf maqasa hunda bibbitatee xiisha keessa kaayatee taa'u barboo ummanni Harargee ummanni hattuuleen wanni keessaatun kaayiroo keessaatun ummata akkanaati bar warreen silaa biyya guddatti keessa majiraniis namni kun nama keenya kanaatitu kana ta'ee jaanii goofa dibii hin banneef dirqama akka baqlaawaadhaatitti aan dhufee waa isiniin jee isin arrabsee Oromoo taan irratti isin qeeqee waan kana isiniin ja'uudhaan qaba amma meeqa keessantu aaremmanatti
akkamitti arsii irratti kana nuun jetta akkamitti arsii nurratti faarsita akkamitti jimmaan akkana nu goota akkamitti orma mataa keessan to ummata udaanire zairin isin timati ummata hattuudha isin faayida takka illee hin qabdaniiti ummata du'aadha isin ummata faayida takka hin qabne isin hoolayyiidha mucaan madireedhaadha raaju kan eenyu maqaan isaa narraayima artistii abbaan isaa artistiidha isa sanillee waa takka illee hin gooneef ammoo Harargeedha nam tokko illee hin gooneef asli eeydan gaamma asli eeydaniimi mucaa umareetiif asli eeydan ijoolleen madireedhaa ifiifu amaara isaan ka amaaraan yebaasu amaaroች ናቸው ummata akkasiiti isaan yoo asii amaarri dhufe isaan amaara ta'an ummata sodaataa waan ta'aniif jechuudha kanneen ummata baktiidha garuu hogga oromoon naannoo biraa asii maallaqa walitti baaste ifii isaaniiti akka waan san godhaniititti fiiganii iyyuu takka beekan gurdii qaatanii ka duraan ibidda beeraa fi kana kanaaf qaqabsiisuu tureetiitu akka waan ifii isaatii godheetitti ol beeyya fasaam sagalee taata taanaan nama Harargeedha kan rakkoo keessa jiruuf iftahiiti ani Harargeedha nama kiyya kanaatiitu waan irraa ta'e jeeti sagalee tahiif namni waasiin jedhu hin jiru nam tokko hawaasiin jedhu hin jiru ammoo obboleessa keenya Sa'iid kan Saawudiidhaatti maduu dhukkubsachaa jiru ijoolleen teenya shamarran arsiidha madhiiranmaatu tidhisa shamarran arsiidha obboleessa keenya namni kun qaama keenya namni kun nama naannoo teenyaati jechuudhaan bikka inni jirutti itti dhaqanii gaafatan sila arra nama Harargeedhaa ta'e wallaahi achitti duuta akkam ma had ya'rifak wallaahi bikhalluuk tahta al-ard sigale bikhalluuk tahta al-turab kana waan beenu Harargeedha Harargeen gaafa fayyaatii fi kana shiishaa wajji dhuguudhaaf walitti dhufti mahabara shiishaa waan ta'aniif jechuudha kun waan namni keenya qaburraa an zaayirumaan isinitti himanutti waan nuti qabnu zaayirin isinitti hima abbaan feete aare abbaan feete dhiisi abbaan feete aare sigale jimma tanaa naatiitu nama godhe akka isiin ol baate akka jimmaatitti laayivii seentee akka jimmaatitti ifjaartu naatiitu boo isin warri jimmaa kun koota akkana ta'a jee itti wanni jechaa ture jimma tanaahu jimma hoolayyii tana gartee mita dhiirtii isaanii hogga shamarri isaanii bulog goote quraana qabattee iyyutu tanaahu naatiitu irratti hojjechaa ture amma garuu waan deeggartuu fi waan dhiistuun beektu hoolajjiin isaanii tun amma shamarran babbareedduun odoo jirtuuti shamarran bulguu eenyu asan daaboo faaje majala deeman dhiiruma isaanii ilaala ummata bocola dhiiruma isaanii ilaala ummata kana azaayirumaan isin hin jawwama isin qabdanii isin hin jaan waan takka waan isin hin qabne isin hin joan maaliif waan hin arkurra jechuudha namni waan fokkottuudhaa fi kana firraa laala wanni kun nama boo aboo ati nun balleessiniiti maqaa jimmaatillee hin balleessinii jee ummanni hoolayyii kun irraa wal dhorkuu hin beekan bocola fuudhaniitumatti ergan bocoltichi wajji lulachaatuma deema shamarran isaaniitis yeminaamil jimmaa liji jetteeduma alaabaa Itoophiyaa kana fannifattee deemti ta'e biifuu hudduun irra hin jirre tun ta'e biifuu funyaan hin qabne tun ummata akkanaati jechuudha anzaayirumaan isin hin jaa wama isin qabdanii isin hin jaa isin ummataa miti isiniin kun sigalee Oromoo tana dabalamtanii deemuudhaaf waa hedduutu isin irraa hafa sigalee nuti sabboontota nuti maareedha jechuun nu biran dalagu tana amaarinu yeroo hedduure ittiin ifaarsee waa hedduudharra kute jechuudha garuu amaarii akka amaaraatitti wal jaareeti arraan tana Oromoo lafarraa fixuudhatti jira ajjeesuudhatti jira isin ummata faayida takka illee hin qabne hanga wayyaa jimmalleen Harargeen caalti maaliif namni isii harakkate biratti hin rakkatu maaliif xabiyaa hoolaati qabana jimma wal jala deemuu takka qabana akkana jecha sigale waan akkasii sanniin jaaladha ammoo tan Harargeedha akka re'eeti gargar facaati shayxaana akka re'eeti gargar facaateetuma kutti ummata akkanaati hogga shamaraa fi tana fa'aa harka walitti dhufan footoo shamarraniitii fi kana profaayila godhataniiti tattaangaa ammaan tana artistii yookaan uummata akka bas isaan gaa itti nafne carqii fannifataniiti so Harargee mucaa kaayiroo keessaa asliin sagalee tahaafii ture ol bahaati asliidhaan aslii keenya galatoomi
maqaanutti goote ja'aati galatoonfadha amaarota isiniiti galatoonfadhaa deemaati de mucaan kun bar sagalee isinii ta'e bar mucaan kun bar akkuma nam tokkootitti ol bahee sagalee isinii ta'e bar sanbira kuteeti Muhammad asalteellee sagalee isinii ta'e mucaa kanaa jecha sagalee ta'e ammoo inni Oromoodhaa miti isin ummata du'e jechuu barboo bar wanni tana achi hin jiru bar bifa kanaan amma isin Oromoo cina dhaabbanne jechuun keessan qaanyi bar bifa kanaan barboo isin Walloo cina dhaabbanne jechuun keessan qaanyi barboo shame on you ummata bar obboleessa keessan achitti miila tokko irraa muree miila lammadaa irraa muruudhaaf akka Harargeedhaatti maqa sanamuu shamaraa fi dhiirti teessan bibbitattanii xiisha keessa kaayatanii tetteessanii bar asliidhaa dhufee maqasa san xiisharraa isin guguure malee hattu maqasa isin gurbaarraa galmoo miila irraa mummuruudhaan maqasa bibbitattanii xiisha keessa kaayatanii tetteessan san asliidhaa dhufee xiisha keessa isin baase isinii kana leebooch sigale akkasuma hojiin ol baatanii galatoomin jenneen ostaniituma teessanii ilaaltan maaliif dhukkubni galmoodhaa sun keessanii mitiree isinin dhukkubsu isinin dhukkubsanne bar kanaa bar rakkoon maaliif namni tokko hanga namni kun nama xiyyaatiitu waa tahee jee dhukkubni nama sanii sun itti mul'atu namaa wajji deemuu hin danda'u ammoo nama jechuun nama akka aslii kana maaliif dhukkubni galmoodhaa dhukkuba xiyyaa laalaan isaa sun tiyyaa jee akka Oromoodhaatitti dhufee sagalee taheef akka Oromoodhaatitti galatoomii sinjaa namallee obboleessa kiyya garuu hoggaan tana sinjaa baqlaawaa bikka bu'eeti maree Harargaan bikka bu'eetii miti maaliif ummanni kun hogga fedheus ati Amaaraa naan jaa kaifiifuu Amaaraa ati Somaaleedhaa naan jaa kaifiifuu Amaaraa ifiifuu sigalee soo kanaafuu fedhanii isaati Harargummaan irraa fuudhuufaa waan danda'aniif ani angama kiyyaan thank you sinjaa obboleessa kiyya maaliif maqaa nutti gootee jirta akka obboleessi keenya kun gargaarsallee arkatu haa xiqqaatu waan takkallee arkatu gootee jirta sigaleemi goofandimilleen akka wanni isaatiin babbanamtuuf taasistee jirta galatoomiyay kanaan sinjaan akka nam tokkootitti maaliif jennaan waan silaa namni tokko namaa godhe galatoom jechuun hin beekaan sigalee akka hoolayyii tanaatitti mataa lafa kaayee hin deemu hin callisu jechuudha ammoo tana je'eef Harargee yoo aartaniis dhiistaniis baqlaawaan isa waa takkallee irraa hin fuutan waa takkallee irraa hin irreessan waa takka kun yoomuu isuma jechuudha bikka feete jiraannaan anuma kun bikkaan fedhetti kun anuma laal abbaan fedhe waa takkallee narraa wanni godhuu hin danda'u sigalee ifteheetiin deema waan hin taheef akka keessaniititti hoolaa googaraa keessa dhokatee deemuu miti'an akkasitti beeka zaahiriin isinitti himaati isin Amaarota waan taataniif hogga beera faa gartan hogga shamara faa gartan komantii teessan san gartanii shamarri faan oo maareeyyee ay bar baqlaa kun akkana garti dheerti Harargeedhaa takka warreen gurdii kaayatee fiiguu jira beetee shamarran faa gagammachiisuudhaaf winaawiyyuu an fuularraa hin isin beekaa bara ampuula rain zimbeeka so manni kasiisun waa takkallee kun baqlaawaadha waa takkallee irraan fuutan badawoota hunda obboleessa kiyya galmoo galatoomiin sinjaa deebiitii aslii galatoonfadhuun sinjaa aslii hootuutii galatoonfadhuu Harargeen Amaarotii tana itti dhiisi Amaarotiin bikka feetee yoo jiraatte waa takkallee bu'aa siif hin qabdu ammoo asliin akka asliidhaatitti akka nama Oromoo tokkotti dhufee sagalee sii ta'e galatoomi jeen ammallee hootuuti sigalee antana hoggaaniin jahu Harargee bikka bu'eetii miti maas if bikka bu'eeti akkasii namicha kana fitadhaa kamaal galchuudhaa qalamuudhaaf deema ablee mataa isaatiin ifii isaatiif qopheeffatee jira qalamuudhaaf qophiidha jechuudha maaliif miidiyaa Oromootirra dhufee idda silaa haasa'u miidiyaa nafxanyaatirra dhaqee haasa'e jechuudha bikka tanatti Daawud Ibsaadhaa galatoonfachuu laqabdan dhiira iftaatee deemtu dhiira nafxanyaadhaaf hin jilbiifatin dhiira waan silaa nafxanyaan feetu hin dalagin kanarratti gufuu ta'an jechuu isaan kanaatiitu gufuu irratti ta'e Oromoo naannoo sagaleenii warreen gurdii uffatee deemtu kana gartanii warreen fooxaa uffatee deemu kana
isaan kanaatiitu gufuu Daawud Ibsaati irratti ta'e jechuudha isaan kan malee Daawud Ibsaadhaa akka Daawud Ibsaadhaatitti sila arraan tana eeduu isaa hin fuudhan jala Daawud Ibsaatitti dhufu jechuun Oromoo guututti wanni ta'u jechuudha dhufu jechuudha kanaaf Oromoon dammaquu danda'uudha qabdan Daawud Ibsaa akkana godhuu hin qaban silaa isiniin kun arraan tana silaa nutiin kun wal dhageenyee yaada tokkoon waan tokkorra silaa kadeemnu taate Daawud Ibsaa eeduu isaatii miti tiiticha isarra jiru silaa kaasuu hin danda'an Daawud Ibsaadhaa nama dhaaba adda bilisummaa Oromoodhaa asiin gaheerraa tokko nama arraan tana Oromoon akka isiin mataa ol qabattee deemtu taasiserraa tokko Daawud Ibsaadhaa kan arraan tana nafxanyichi Abiyyiin waan TV'n isaa je'eensan hojjetee achi kasitti eeduu Daawud Ibsaadhaa majalaa fuudhee kuni Daawud Ibsaadhaa leenca haati deesse kan dhaaba adda bilisummaadhaa asiin eege jechuudha kan Jaalmaaroo asiin eege Jaalmaaroon sababa isaatiin mataa ol qabatee nullee mataa ol nu qabachiise arraan tana Aljaziiraa irratti akka nafxanyaan firratti fincaantu akka Abiyyi Baaragee firratti fincaanu kan taasise jechuudha so Daawud Ibsaadhaa kabajaadha qaba sigalee kabajaa qaba jechuudha Daawud Ibsaadhaa tokkichi Oromoo miliyoona meeqatti herreguu danda'uudha qabda cal jettee hin taa'in ustee hin taa'in falmuu fi danda'uudha qabda sigalee inni silaa'u beekamaadhaasi yoo rakkoon takka dhufte silaa'u akka ummata kaaniitii misi garuu haa ta'u namni kun ija Oromoo miliyoona meeqaati jettee ifitti qalbisuu danda'uudha qabda jechuudha wanni Daawud Ibsaati irratti hojjetame waanuma Jawaar Mohaammed irratti hojjetame jechuudha Jawaar odoo obsuu odoo asiin yaalii ajjeechaa irratti godhanii odoo asii kaan jalaa wanni godhanii waan adda addaa irra godhaniiti aakhirarra dubbiin itti jabaannaani ifa baasu eegale malee waan adda addaati Jawaar irra gaggeessaa turan hanga makiinaa hunda wanni irra godhan hanga makiinaa inni deemuunii fi kana hunda irratti cabsan waa hedduu akkuma caaluu sanitti dhoyfatee deemuunii mature jechuudha Jawaar sigalee waa hedduu dhoyfatee deemuunii ture garuu arraan tana lubbumaan isaatu nuuf jiraachuun waan guddaadha Jawaar mana hidhaa sanitti lubbumaan isaatu nuuf jiraachuun ifi hayyootan keenya lubbumaan nuuf jiraachuun waan guddaadha sigalee haa ta'u nama keessan cinaa dhaabbadhaa isin Oromoo naannoo Saylanii warreen Gurdilabaashiin warreen hidhannoo fi kana hin qabne kun Walloo fi Wallagga cinaa dhaabbadhaa isaan kana cinaa dhaabbadhaa naannoo teessan keessa teessanii kaasii Amaarri isin fixu Finfinneen nurraa tuqamte Finfinneen Amaaraa kan namte jettee wanni iyyituuf hin jiru si waa takka illee hin qabne ፊጠዱቲ ከናን ሲብጭሲሳ በተለይ እንትን ዘመን ያነሳው ከአማራ ቲቪ አገራዊ ጉዳይ የተሰበሰበው በአገራዊ ጉዳይ ነው የተሰበሰበው ህዝባዊ በሆነ ጉዳዮች ላይ ነው በእነዚህ ጉዳዮች ላይ አሁንም የበለጠ ተጠናክረን ልንሰራ ይገባል ሌሎች ፓርቲዎችም ይሄንን ፍረት ወይም ይሄንን ጥምረት ሊጨመሩበት ይገባል የሚል እምነት አለኝ ሌሎችም በተወሰነ ደረጃ ታይሩበታል እናቺም ደግሞ ወልመሪያተን ይበር አማራ ለሽንት ምሰሄዱ እኮ ይመካከራል ሲገለ ኩንስ ኸብሮት ገሩ ቀብጢ ጉዶ ነምጫኻኒ ዱበቴ አሞ ዱቢ ኢሳኒ ተነ ሁጂረ ኦልቹ ደንደውደ ቀብነኑቲ ሁጂረ ኦልቹ ደንደውደ ቀብነ አሲረ ኦልባቴ አብይ ilma abbaa gadaati ilma jaartii gadaati ilma maareetii wayete ati rakkoodha qabde jechuudha ammallee rakkoon nama keenyaa kanaa bara khaasi abiyyiin ilmaan oromoodha ajjeesu jiru khaasi Jawaar Mohaammed maneedhaa keessa kaayee taa'uuni jiru khaasi Daawud Ibsaadhaa eeduu jalaa jijjiiree waa hunda jalaa godhee taa'uudha jiru isaan asi abiyyiin ilma abbaa gadaati oromoodhaa sinjaan oromoon tun rakkoodha qabdarre kanaaf waan ati abiyyiin ilma abbaa gadaati jettuuniif ilma abbaa gadaati jecha asii sijjeese jechuudha maqaa oromootiin ani oromoodha haatiti oromoodha jechuudhaan sijjeese jechuudha maqaa amaaraatiin waa balleessaan jiru abiyyiin faranjiinis ni beeyti namni kun nama keessanii diitu isin ajjeesu jira jetti he is from Oromiyaa sinjaani bara
isumaatiitu isin ajjeesu jira isinin jaan amaaraa miti isinin jaan maaliif isintu namni kuni oromoodhaa jettan rakkoo nuutiitu qabare nuutiitu qaba kanaaf namu oromoon akka oromoodhaatitti walloo fi wallagga cinaa dhaabbadha dhaaba keessan ammoo jabeeffadha ifillee jajjabeessaa wal cinaa dhaabbadha basaastuu fi kana ofirraa eega akkana jettanii ittiin dhihaatina basaastuu faamilii isaaniitirraa eegala faamilii isaaniitirraa eegaluu danda'uudha qabdan abbaa fedhee utaanaan akkasitti tarkaanfiirra fudhachuu danda'uudha qabdan faamilii isaanii yoo tarkaanfiirratti fuutan ilmi isaanii kan aangoo keessa jiru waan adda addaa oromoo irratti shiraas hojjetu oromoollee ajjeesisu sun hujii itti jiru san ni dhaaba jechuudha maaliif ganda keessaa tarkaanfiin faamilii isaaniitirra waan fudhatamaa jirtuuf waan san ni dhaaba jechuudha sigalee akkasi dubbiin ammoo jaalmaaroo cinaa dhaabbadha akkasii nageetti nu jiraadha fayyaa nuu tahaa yeroo gaarii qabaadhaadha isinin jenna walloo cinaa dhaabbadha wallagga cinaa dhaabbadha ummata kana nuti oromoo naannoo saylaniitiitu akka rakkoon hamtuun irratti deemtu godhuudhatti jira nuutiitiitu karaa baneef akka walloon ajjeefamtu akka walloon reebamtu akka walloon manni isaanii irratti gubamu akka wallagga miidhamtu nuti oromoo naannoo saylanii warreen gurdii uffatee deemu kana warreen taakkoo uffatee deemu kanaatiitu diina irratti ta'e jechuudha diinaaf karaa bane jechuudha maaliif ummanni kun ifirraa ittisuudhatti jira ummata xiqqollee taatu hidhatee diina kana dura dhaabbachuudhatti jiru jechuudha kanaaf nuti waan dandeenyuun isaan kana wajjin dhaabbachuu danda'uudha qabna jechuudha akkasitti namni nama bii kana cinaa dhaabbata harka qullaadhaa miti dubbiin viidiyoo achi keessatti wanni taates fuudhaati bikka silaa waa laaltu san geessa yeroo gaarii nu qabaadha fayyaa nu taha hamtuu isin harkini